fuudhee manatti hin galu achitti badhee sanitti bakkaa bakkatti shanyaa malee lubbuu qabaatee sadarkaa dhiiraan lolan ga'ee manatti hin galu. Adurreeni mana keessatti hantuutaan taphatti malee ala yoo baate ucum jettee teetti ni beektan jechuudha. Inni dubartii fuudhee mana keessatti hin galee dubartii taphata malee waan tokko waan itti wanna quba qabu hin qabu. Kanaaf ani waa lama isinitti dhaabbata ammallee taanaan narraallee fudhachuu baadha. Wanni lamaa sun isinitti dhaabbadhu maali yoo jettan tokkoffaa zarii teessan bira ergina. Nama zarii namaatii kabajaa qabu sun foonii ani beeku ana harargee ta'e ana harargee keessa waan akkana argine ana harargee waliin nyaatera waliin dhugee jira. Harargeen kabajaa namaa qabdi. Harargeeni ummata kabajaatii fi ummata jaalalaati. Walla kaleessarraa ilaa hadhaa warri naa waliin rakkatan amma obsaa bira jiraa jechuudha. Hanga hadhaa warri naa waliin rakkatan ijoollee harargeetii fi ijoollee arsiiti. Na biraa hin hafne hanga bakka seeraa saniyyuu jechuudha. Hin beekan amala isaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf warri kana booda hadiidii kiyya sibira dhufa mana naa qabda algaa naa qabda sa'aatii kana bu'aa achii na fuuta maal jettu ufuma keeti ilaalladhu kasanii si baasaaf sin baasuu jechuudha. Ani ijoolleen teennaa wanni isinitti naarreef maali warri waan aan jettan warri naarrafisanii lamaaf isinii aaruu qaba. Yeroo viidiyoo isaa waliin poostii godhu lakkii deembira. Situmaa lakki hin salphattaa lakki achii deemii warra naan jettantu jira jechuudha. Wanni tokko akka keessa harka kaayanitti ibiddi tokko akka keessa harka kaayanitti gubaa ibidda sanii namni hin baru. Baree jira waa hundaayyuu. Dhiifama isin gaafataatiin ka kana boodaatiif isinummaan laalladha. Ilmoo namaatii kabajaa qabu miti. Nama soddaatii ofii kafanarraa fuudhee arrabsiisu. Waan kabajaa ilma namaa jedhamu nama beeku miti. Wama takka osoo fuudhee lubbuu tante si dabarsee birrii takkittiin hin jiraa miti birrii takkitti ta dhagaa san jechuudha. Birrii takkitti dhagaa san nama dabarfatu malee nama kabajaa si qabu amma abdiin kumee bira jira gaafa na isa bira dhaqu. Kiingiin hin beektanii kinoo kiingi ooroo jechuudha. Akkasuma Abdul Waahidiin hin beektan. Gaafa isa bira dhufu manni kunniin silkii keessa jira. Amaanaa jedhee itti makurni. Ilma dhiiraa fuudhee manatti hin galu. Dhiira fuudhee manatti hin galu. Achitti badhee sanitti bakkaa bakkatti shanyaa malee lubbuu qabaatee sadarkaa. Dubbachuuf waan nama aarsutu jira. Dubartii uleen hin aarsitu, uleen hin boochiftu. Jechaatu aarsa, jechaatu boochisa. Jecha gartee inni walitti qabee yeroo san jee isanitti natti fakkaata. Kaa isiin gartee obsa fudhachuu diddee dhugaa dubbachuuf erga eedaa hanga ganamaatti qarachaa bullee nu dhagahuu diddee jechuudha. Ergasii gaa namoonni gurguddaanis ni jira, jaarsoliinis imaama masgiidaa fa'aa ture dhugaa dubbachuuf imaama masgiidaa guddaatu jira. Boolee bulbulaa kana warra gartee salaachisaniitu jira. Akkasuma gartee warra manguddootu jira jechuun manguddoo keessa jennu manguddoo gurguddoo warra gartee mootummaa keessaayis hojjetu akkasuma warra gartee ganda kanallee bulchu warra gartee kabajamaa warra guddaatu jira. Manguddoolee gurguddoo san waliif finnee viidiyoo xiqqoo tokko agartan natti fakkaata. Suuf Umar keessatti dhaabbate Suuf Umar keessatti achumatti gartee manguddoolee sanis achuu walitti qabnee nulleen achi dhufnee waan jira achitti dubbanne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf asirratti amma waa hedduun argaa jira. Akkamitti hanganatti dubbii tana bira kuttee warri dubbii uwwisuu barbaaddan isin jettan. Akkam waan gartee inni arsii tuqeef achitti dhaabbatee akka dhiifama gaafatan. Dhiifama qofaa miti. Dhiifama qofaan hin dabarre. Akka arrabsuu mitini jecha badaadhaan arsii akkan kaafne. Arsii qofallee miti. Harargee jechuudha. Akka harargeellee jecha tokko hin jenneeni. Achirratti gartee dhaabbatee waadaa galchisiisanii achitti manguddoo waamee achitti gorsanii akkasitti walitti araarsanii waliif fayyisanii waliin maramanii obboleeyyan lamaan maaliif dhiifama gootee fi kadir jechaan yeroo sanillee rabbii fi manguddoota gartee dhufanii nu jidduu seenan kana jechaan dhiifama godheef jette dhiifama goote. Kanaanin isirraa gabaabsa dubbiin har'a asirratti dhumate. Inni niin jawuu barbaadu kadhumaa warroonni gartee asirratti dubbii dubbachaa jirtan gurbaan kun kana dura kana godhee jettan kunillee hin barbaachisu obboleeyyan kiyya. Wanni duraan godhame dur godhame.
nama tokko yoo waan tokko balleessi waan kana dura godhameef waan san hunda walitti qabdanii asirra fiduun qabdan. San waan dur ta'e kute seenaa biraati. Amma isaa fi haadha faate wal lole waan isaa fi haadha faate kana waan araara irratti yoo deemtan dubbadha. Garuu Yesu mesema Ustaz Kamal me Ustaz Kamal jarra kenna wanti kesan me Ustaz Kamal ya da ba turani jira yero mara sekondii soddoma warri biyya laarraa biyya gara biyyaatti dhuftan namoonni tokko biyya laarraa rakkoo garaagaraatiif ta'e dhimma dhuunfaatiifis ta'e yeroo fidhattanii gara biyya kanaatti galtanii namni sooshaal miidiyaa warra bahee waan tokko dubbatee fi eebelu akkana jedhee fi piliisi waan hin taane keessa hin gadina namni eenyu bira qubatuu qabnu eenyu jedha akkam taana jedha adda baafadhaa malee girri jettanii nama sooshaal miidiyaa irra bahee eebelu akkana rabbiif jedha of eegaa ani garuma dubbachuu barbaada namni keenya xiqqaachuun qabu walumaa galatti rabbi sinaa eegu. Akka feete hangadi bu'aa carraa namaaf kenna gadan bu'a. Rakkoon obsarra qubatte. Kanuma jedhaa kanuma dhaamaraa fi amma biyya darbe kanuma amma. Anaafis barnoota faatee biraattillee barnoota jechuudha. Laakiin uummanni keenya afaan Oromoo dhageetta. Namni kun badaa jedhee amanaana. Abdulwaa'in nama saahiba kee fuula waliin beeknu guyyaarraa itti bilbila keessa taa'aa ture agarsiis nama bira geessu. Namoonni gurguddaan namoonni sila miidiyaa kanarratti illee iyyanii paawurii isaanii gadi hin bu'in hundi amaanaa jedhanii. Eeguma haati faatee namni akkanatti guutummarri namni soddaa namni silaa kabaja qabu kun gurbaa kana bira kabaja dhabe. Faateen burmaa boolee fuudhamtoo maal hayya? Wanni qalbii kiyya na cabsu ana kan. Rabbi waa'eef sababa fidaa keeritti rabbi ajijjiiru tasgabbaayaa yoo jedhu lola dhiisaa walarraba dhiisaa rakkoon akkanaa akka hin deebine of qusadha yaada jedhu qaba. Taankiyuu haganuma baafadheen jiraata. warri kiyaar firii kiyaar jetti kiyaar lakkoofsa tokko barreessi. Kiyaar lakkoofsa tokko barreessi. Si jaalladna qaalii teennaa wanti kamuu kan dhufe si keerumaa fi qucee kee gadi hin cabsin yaada keessallee seenin abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu akkuma durii ol jedhii siin jedha inni biraa ammoo baga rabbi achiisi baasee baga ammoo wanti katartee fi kabalbala isaa dhaqee dhaabadhee warri maqaa nu nyaatte maal taate akkas taate jettani I am so sorry isiniin jedha isinitti balleesseera kutaa feetanillee ta'aati kana booda wanni ta'amu tokko hin jiru kan lammataati waan fi gaafii qaxxaamura in deebista waan ummata waan ifata godhu yeroo si dubbisarratti ansirki yeroo si dubbisarratti waa'ee mallaqa badde maallaqa illee jalaa fudhatanii maali mana illee jalaa badde yaasan takka jedhe sun akkam amma walii isin araarsanii isin xumuranii addaan galtanii lama jedhe ammaaf ammoo achi baate moo achuma jirti sadiin kana fagodhe. laa mana isaatii bahee jira mana isaatii kaleessuma bahee iyyuu mana isaatii kaleessuma bahee mana isaa waan taa'ee hin qabu anini qarshii illee gaafa duraan hin dhufu qarshii hin qabu qarshii wayii sararnaa ergamtee turtee iyyuu qarshii sararnaa ergamte san illee ani irraa fudhadhee garuu tahafteef illee ittuma yaaddaa jiranii wanni isa biratti hafuu tokko illee hin jiru yoo akka hafullee jiraate jechuudha. Inshallah kallattii hundattuu ni fudhadha irraa wanni isa biratti hafu tokko wanni isa wanna jedhu tokko illee hin jiru. Kun ammoo maalidha jettee ka araaraa jaarsolee fi namoonni seeraallee nu jidduu seenanii aarsanii sun akka araaramteetti illee araaramtu afoo inaanillaa jedhanii kaataa achirraa haftee kaayyuu maratu qoraa guuteef calcalaa bal'aalataa sanii ammaa fi afoo inaanillaa nagaatti jedhaniiti addaan galle waa hundayyuu. Waan fi takka waan si jedhu namni martii fi sooshaal miidiyaa kanarraa wanti fiigan koomantii waan poosti godhan irratti fiigu liivii jalatti fiigu maal si fakkaatte. Irra deebi'ee himiif ani waan beekuuf jecha namni martuu bakka takka akka dhagaaniif maqaa nu nyaatte maaliif warra ofii dhiiftee achitti haqalte. Maal barka jedhu barka jedhu warri maqaa nu nyaatte jedhan kun meeqoy warri maqaa nu nyaatte jettan kun jechuudha maqaan keessan abaduuti. Qumaan dhalee kadiiritti gale moo kadiiri waliin siree koree ciise moo maal ta'e tokkoffaa akka ilmi namaa nama bira dhaqu nama bira dhaqe. Dhageettanii tokkoffaa akka ilmi namaa nama tokko bira dhaqu nama bira isa bira dhaqee jechuudha ilma namaati
taaksii hojjetaa jira ilma Oromooti diina bira dhannee Amaara bira dhannee Tigiree bira dhannee bira dhaqe. Kadiiri waliin koree siree koree zinaan dalannee jechuudha. Lammata taree deebi'eetiin kiisa kadiirii seeneetiin bakka inni takka jalaa fudhadhee na hatte jedhee nan tumne. An akkamitti akka isin yaaddan ayidoonnoo na dhibaa jira baranii. Mee warri maqaa nu nyaatte jettan maal inni? Kadiirtu Oromoo miti moo kadiirtu namaa miti moo kadiirtu maali rakkoon mee wannummaan balleesse wannummaan bakka kanatti an balleesse maal inni? Sunni warra ana kam taasisa sunni rakkoon qabu. Maaliif warra ofiitti hin galinidha waan fi san himtee fi baratillee himtee jirta. Maaliif mana ofii warra ofiitti galuu dhabdee? Ani jedheera ammallee jechuudha. Ammallee jechuudha. Haadha kiyyaaf abbaa kiyya dhageettanii haadha kiyyaaf abbaan kiyya jechuudha. Kolkoloonni koomentii homa fedhellee yoo ta'e haadha kiyyaaf abbaa kiyya ana caalatti naantan. Haadha kiyyaa fi abbaa kiyya ana caalatti naantan waan fedhe yoo ta'e jechuudha. Argitee haadha kiyyaaf abbaa kiyya dhaadhallee ta'ee boruu ta'ee kabajaa qabaaf. Garuu isaanii mari'adhee as taa'aa jira. Kophaa kiyya asuma bu'ee as taa'aa jira. Dhimma anna teessisu hin beektan bar namni tokko namni warri miidiyaa kun yeroo tashiidha bar sammuun keessan baay'ee biiziidha. Dhugaa rabbi keessattuu shakkaalota mana madaamii dhiifama naa godhaati. Warri distiin mataa isin nyaatte jechuudha. Distiin arabaa mataa isin nyaatte sammuun teessan tashiidha. Dhimma bakka tokko nama teessisu hin beektan akka nama fisa jettan malee jechuudha. Wanni tokko wanni isin irraa beektan hin jiru. Kun ammoo jechuudha tissee re'eetii fi gaalaa silaayyuu sun faayidaa keessan faayidaa qabdan duraayyuu jechuudha. Ankaleessallee harka isin hin kennanne ammallee harka isin kennachuun taa'u. Quba qabdani bar wanni quba qabdan tokko hin jiru bar. Mee maal beektan mee namnummaan tokkichi ishi taa'aa jira. Wannummaan tokko beektan jira isin. An Finfinnee yoo ta'e Finfinnee biyya abbaa kiyyaa keessa taa'e yoo taa'e waan taa'e beektanii akkanumaan bar bakka isin hin nyaanne tokko hooqattanii bar. Indee taa'e yoo taa'e rakkoo qabaa. Tabar mana ijaazaa Su'uudii keessatti shamteetu iyyuu aanaa kushiina arabaa keessa waggaa 10 dalagde bara asirra ba'ee durriyyee maali? Indee biyya abbaa kiyyaa keessa galee yoo durriyoome rakkoo qabu bar. Ati ta mana ijaazaa keessatti sollottee jetteetu iyyuu anaan waa jedhu. Argitee? Ta mana ijaazaa keessa fiizikaala fixatti. Ta Dubaayiif Kuweetiin keessa shamteetu anaan waa jedha bar. Ta ji'a shammana ijaazaa ciiftee tafaantuu fi waan bitattee fayyadattuun hin qabnetu anaan waa jedha. Haddas ta'e borus ta'e ani isiniif dantaan qabu kasanii jechuudha. Warri ammoo namummaan isinitti dhagayamee maaf akkana ta'a maaf dhattee maaf akkas gootee namichi kun namicha kabajaa qabuu miti. Namicha keerii qabuu miti. Balbala isaa maaltu isin dhaabe. Kaleessayyuu arsii arrabsee kaleessayyuu waan akkanaa dubbate. Hadda balbala isaa maaltu si dhaabe warri jettanii dhiifama. Argitanii warri sun dhiifama. Warri ammoo hinaafaan akkana isin gootu sun jechuudha ammallee akkana gootu isin haa gootu. Dantaa isin hin qabdu ani dantaa isin hin qabu. Warri hinaafaan isin jiru dhibeen isin jiru warri dura ammoo bilookii kiyya jala jirtan ammas jala achi ol yaatan suni ammallee tanaa hadhallee tanaa dhiiraa dhalatti dantaa isin hin qabu. Warri dhugummaan isin dhagayamee intalli tun akkamitti balbala gurbicha salphataa kanaa dhaabatti warri jettanii dhiifama. Anatu isin tursisiise anatu waa isin jechisiise. Dhageettanii kaleessallee isanii wanni miidiyaa kana dhufee waa dubbachuu dhabeef maali? Tokkoffaa namni maqaa kiyyaa namaan tunne. Lammaffaa namni maqaa kiyyaan jarjara saniin akka walitti hin buune. Sadaffaa ammoo erga bakka kana dhufee uf kabajuu qabadhee ta'an mana isaa san keessatti waan barbaade kudhayyoo dha'ee takka jabduu wayii dha'ee fakkeenya ta'uu ni danda'a mana san keessatti wallaa billaa dhugaa isiniin jedha. Garuu maaltu na cadhisiise ana saree illee yoo ta'e jaarsa dullacha siree irra ciisu illee yoo ta'e mana ofii keessa kabajaa qaba jechaadhaaf malee dhugaa rabbii hambaashaa ama birrii meeqaan bitan dhibbaaf wayiin bitan sannaaf hin ga'u inni akkana wali cobbotee nama lafaa kaasuu danda'u rabbi aliisatti kakadhe nama akkanatti akkana fuudhee lafaa kaasuu danda'an jechuudha. Gitanii kanaaf warri waan biraa softanii dhibee gandaa keessaa bayaa yeroo waan tokko dubbatan dhibee gandummaa keessaa bayaa
waan ofii maraafuu galatoomii waan kabajjee dhufteellee uummata kana akka uummanni burjaajanillee isa kan ta'eef illee galatoomii siin jala kiyyatti waan kabajjee dhufteef abdii baale waan qabdii yoo qabaatte waan kabachuu barbaadde waan asirraa hafe uummataaf ta'uu barbaadde gaafachuu dandeetta uummataaf godhaa fi nu isiin karaa